Fiidiyoo irra qabadhee isinii dhufe akkamitti abbaa manaa keessan yookiin jaarallee keessan akkamitti qabachuu dandeettan, karaa akkamiin qabachuu dandeettan, wantoonni isin godhuu dandeettan maalinni kan jedhu qabadhee isinii dhufe jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan isin jaa dhiidiin maal fakkaata? Asuma hordoftoota amantaa kiristaanaa hunduma keessaniyyuu bakka ayyaanitti isin jecha asuma gara viidiyoo kiyyaatti isin dabarsaa maal fakkaata ayyaan maal fakkaata warroonni iidaaf qophooftan akkamitti jirtanii isin jechuu barbaada. Har'a gorsanii qabadhee isin dhufe ijoollee shamarran yookiin warroonni bultii jaarrattanii qabdan akkasuma warroonni jaalallee qabdan karaa kamiin jaalallee keessan yookiin abbaa manaa keessan qabaattan. Fakkeenyaaf dubartiin takka yeroo abbaan manaa isii dhufe alaa yeroo abbaan manaa isii alaa dhufu hin lola ta'a waa argee lolaa yoo waa baatan dhiironni wantoota akkasiisan qabdi amaloota akkasiisan qabdi yoo hambata argite hin lolti. As keessatti dubartoonni maal gochuu qabdanii abbaa manaa keessan san ka isa fiigee dhufu san lolee dhufu san karaan ati itti nama san qabbaneessitu deebii tokko isatti hin deebiftu jechuudha. Maaliif yoo jette gaafa isa lolaa dhufe alaa lolaa dhufe maal jechuu dhufe ati immoo gaafa isaa loltu kirbii citaa fi kirbii jechuudha. Yoo kirbiin lamaan citaa kirbiin walitti dhufe hin qabsiisa malee hin dhaamu. Kanaafuu ati mootu yeroo inni lolaa dhufe san lash jalaa jette jechuudha. Jalaa deebite. Maaliif ree wanni kana gootu isa san qabbaneessuudha. Inni illee immoo yeroo san maaliif jalifte ka jedhu bakka yaani hin jiraa miti. Ati yoo inni lolee jedhe tasgabbeessitee suuta lolanii maal taatee abbaa manaa koo abbaa yoo ilma qabaate abbaa ilma koo jechuutu jiraa miti. Karaa kanaan qopheessu jechuudha. Hin qabbaneessita. Lammaffaa immoo wanni isin dhaamu lammaffaan kijibaan hin eegin. Kijiba tokko dubartoonni tokko dhiira utoo inni balbala olin seeniin daftee kijibaan qabdi jechuudha. Nama san akka inni waa itti himuuf jarjarti. Akkasii miti jechuudha. Ati abbaa manaa kee yeroo inni alaa galu wanti ati godhuu qabdu wanni sirraa eegamuu qabu waan hundaanuu jaalalaan eegi jechuudha. Yeroo inni alaa galu kijibaan hin eegin. Bare baluu akkasii bara akkanaa bara ollaa kiyyaa wallollee bara miti akkasii miti jechuudha. Abbaa manaa fi karaan itti eegan jaalalaan eegan jechuudha. Karaan ittiin eegu jaalalaan karaan ittiin eegu tokkoffaa yeroo inni alaa galu meeshaa isaatii fi akkasuma immoo dubartoonni rabbiin laafisee fi jette abbaa manaa isiitiif uffata isaarraa baasuu hin jiraa miti. Dubartoonni wallaahi dubartii takka rabbi rahmata isee haa godhu. Dubartiin sun abbaa manaa isii likkii jaalatti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf sirriitti jaalatti. Yeroo abbaa manaa isii alaa galu yeroo hundumaa uffata isaarraa baaftee uffata isaa irraa baaftee booda caammaa isaa isiitu baasa jechuudha. Caammaa isaarraa baaftee miila isaa dhiittee abbaa manaa isii san ol seensistee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dubartiin sun rabbi rahmata isee haa godhu jaalala wajji turan jechuudha. Wanni rabbiin fide wanna godhamu jiru. Kanaafuu karaa kana qabadhaa jechuudha. Karaa kana qabattan abbaa manaa keessan kijibaan eeguu doon taane gaariidhaan eegaa akka gaariitti simadhaa. Yeroo inni alaa galu yeroo san inni sirriitti gammada jechuudha. Jaalala ati qabduuf san dubartoonni akka karaa kanaan dhiironni dubartiin biraa irratti ilaalan jechuudha. Maaliif isin akka gaariitti nama sana eegde jechuudha. Nyaata isaatirraa ta'ee qulqullina uffata isaatirraa ta'ee haasa'uma kee konayyuu haasofni kijibaan eegamuu fi haasofni yeroo kamni yeroo inni nyaata isaa nyaatee dadhabbii isaa ba'ee taa'amee haasa'amutu jira jechuudha. Yeroo kana wantoota akkanaa kana dubartoonni yeroo gootan dhiirotiin dubartii biraa gonkumaan laaltu jechuudha. Maaliif jaalala guyyaarraa isin dabalaa deemti. Ati karaa kanaan qabate taanaan amala kee dubartiin irra guddinaan loltii silkii kee eenyutti bilbiltee maaliif silkiin kee biizii ta'a eenyutti haasoftaa bakka amaloota akkanaa kana otoo ofirraa gattanii. Amaloonni akkanaa kun immoo duubatti bakka hin jiraa miti wantoota akkasiisan jechuudha. Inaafa keessa seenuudha. Inni lammaffaan
inshallah video ta'antu jenna fattashuu bilbila isaa irratti gonkumaan barbaachisu jechuudha. Dhiira tokko bilbila isaa dubartiin fattashuun gonkumaan barbaachisa. Maaliif inni otoo barbaade karaa fedhiin dubartii arga waan ta'eef karaa fedhiin dubartii dubbisuu danda'a waan ta'eef bilbilli tokkichi kun paasapoortii keessaa qaba paasapoortii keessaa qaba. Kanaafuu ati bilbila isaa koodii natti himi bilbila isaa fattashuu qaba bilbila isaa maaliif biizii ta'uu qaba jettee gaafa yaadde keessatti sammuun kee si dhiphattee yaada keessa galtaa dubbii fiddaa diigamaa dhufa jechuudha. Yeroo akkas godhuun qabdu. Gonkumaa bilbila isaa fattashuuf yaadeen. Gonkumaa bilbila isaa biizii yoo ta'e ittiin aariin. Maaliif namni yeroo namaa biiziidha. Biizinasa kan adda addaatiin. Namoonni yeroo kuni wanni sirraa abbaa manaa keessa jaalate taanaan wanni gonkumaa sirra deebisuu hin qabu jechuudha. Bilbila yoo haasa'udha. Dubartoota qofatti naasoftu. Dhiironni dubartoota qofatti naasoftu. Asirratti kana beekuu qabdu warroonni dubartoota. Inni biraa immoo mufannaa. Xiqqishuu mufachuu. Xiqqishuuf jala eeguu. Abbaan manaa kee kana fakkeenyaatti akka nama biraatti ilaaltee itti mufatta jechuudha. Akkas ta'uu hin qabdu. Ati yeroo hundaa mufachuu hin qabdu. Yeroo hundaa isatti wanni si mufachiisu maaltu jira? Wanni si mufachiisu hin jiru jechuudha. Wanni jiru immoo ifa koota ifaan bilisatti gaafachuudha malee gaafa mufattee keessa keetitti nyaattee otoo isitti waan himin otoo isa waan gaafateen yoo keessa keetitti kan nyaatu ta'e isitu gongorte jechuudhaati. Maaliif dubbii tokko yeroo dhageette suuta jettee amalaan isa gaafatta jechuudha. Inillee dubbii isaan akkuma amalaan gaafate san akkasumatti amalaan see deebisa. Gaafa lola keessa seentee bakka isaan loluu eegaltee bakka akkas jettee inni mootuyyuu daran dhiirri itti jabaataa deemte jechuudha. Itti jabeessiti dubbichisan jechuudha. Kanaafuu ati immoo maal goota amallee ati baafattu amallee ati amala qabaattee malaan dhiira san gaafachuudha. Dhiirota yoo karaa kanaan gaafatin gaafa tirtirtee gaafa loltee gaafa maal jettee galgala ganama sisqanyifte ofii keetii mataa keetii harrii adii baafta. Ofii keetii cokkaarraa ofiti taata. Inni immoo si jaalate taanaan turtii bira takka illee ilaalu. Gaafa si jibbee gaafa ati amaloota garaagaraatti agarsiiftee gaafa ati baqqaa injiraa miti harakaata adda addaa agarsiisuu eegalte yeroo kana keessatti yaada isaa jijjiirrata jechuudha. Gara dubartii biraa ilaaluu eegala. Gara dubartii biraatti deemuu eegala. Maaliif ree kalas ati hin qanyifta yeroo nyaatu hin qanyifta yeroo dhuguu hin qanyifta kunis sirraa gonkumaa ta'uu qabu. Dubartootarraa wanni akkana gonkumaa ta'uu qabu jechuudha. Ati erga isa jaalattee isa tokko tarkaanfate taanaan abbatin ati inni abadan dubartii biraa ilaalu. Otoo itti dhuftee dubartii biraa gonkumaa ilaalu jechuudha. Maaliif ta'e reesitti amala kee arga jechuudha. Akka ati amala qabdu, akka ati jaalala isaaf qabdu, akka ati bultii isaa qabdee deemtu arga jechuudha. Dubartoonni tokko bultii isaanii kana immoo akka bittinneessantu jira jechuudha. Fakkeenyaaf bultii isaanii akkamitti bittinneessanii bultii isaa kana gara biraatti jiruuf kan yaadan illee jiru jechuudha. Bultii kee erga ta'e hamma dhuu qabaadha bultii kee jabeeffadhu. Bultii kee gaafa bittinneessite namoonni tokko karumaan taanatti baasii garaagaraa baasuu isa san bittinneessuuf isa san akka walirra buufanne kan godhantu yoo jechuudha. Gaafa wantoota akkanaa kana goote immoo miidhaa guddaan akkasirra ga'uu beeku. Miidhaan guddaan mataa keetirra mana keetirra biiroo keessan irra ga'a jechuudha. Abbaan manaa keessuun hojii tokko qabaatee bittinnaa'aa yookiin hooma argattee baasee yookiin waan arge kan godhu ta'e immoo ati immoo jabeeffattee kan qabdu jechuudha. Nama san jabeeffattee akkamitti qabda amalaan qabda jechuudha. Akka inni baasii gara jechuun dhiironni tokko bakkuma injiraa miti garma arganitti kabaasanii wanti akkasillee ta'uu hin qabu jechuudha. Jireenya keessan jijjiirachuu erga barbaadan ta'e wanna hundumaa karooraan itti deemtan jechuu barbaadate. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya viidiyoon kiyya har'aa mootiyyuu kana gorsa ijoollee shamarranii karaa abbaa manaa keenyaa akkamitti qabanna kan jedhuu fi waliin ilaallee jechuudha. Maaliif nuti shamarran sirriitti inaafuu jira dhiirarratti jechuudha. Kanaaf waan akkana san jalaa haynee isa buruu jireenya keenya jijjiiruu barbaadu kan immoo qabannee martee yoo qabatte
dubartiin maloota hedduu beekti maloota isiisanii dhiira abbaa manaa isiisuun akka gara biraan tarkaanfanne qabachuu dandeetti jechuudha. Kanaafuu isinillee abbaa manaa keessan kan jaalatti jaalallee kee haalota amaloota adda addaa ittiin fidinii ittiin agarsiisanii amaloota adda addaa gaafa itti agarsiisan dhiirotiin immoo dhalaan guuteetti garuu dhalaan guutuullee akka isiif ta'u jiru jechuudha. Kan isin jechuu barbaadu hordoftoota akka kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kiyya kana mootuyyuu laayikii share subscribe gochuu hin dagatina. Viidiyoo yeroo dhageeffattan hamma dhumaatti dhageeffachuu isin jechuu barbaada. Kanuma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoo biraatti walitti deemnee